Lakkati nama wajjin miidiyaa irratti atteeki nama wajjin wal gootee wal deddeebistu intu isatti hin tolu yookaan anatti hin tolu. Anuma obboleessa keetii wanni akkasii natti hin tolu. Ati gizee gad deebitee nama wajjin walii deebistu gizee nasraan gad deebitee walii deddeebistan natti hin tolu. An akka obboleessa keessanii akka ilma biyyaatti hedduu takkaan itti qaanfadha. Wallaahi dhugaa isinitti himaa beekaa waan kana kabajamtanii liivii keessan seentanii yoo buusanii deemtan maal boo habashaa hedduu jira feetan taaggootanii boo feetan dhooytanii jira. Infama dubbiin teetti Hamzaa keenya garuu mee wanti ragaa hin qabdaa jee ragaa tiktookii irratti cufee takka jee lammaffaa immoo vaayiraalii isii akkamitti akka vaayiraalii nama kobalchisa dubbiin faniidha wallaahi beerii faniinna vaayiraalii isii akkamitti akkami beektaa maatii teenya akkami beektaa isin obboleeyyan har'as boruus wajji kutaa malee akkas waan waliin godhinaati. An sii dawwala isii dawwalee dhufee sii dawwala waan kana amma asirratti akka nama gorsaa akka waan tokko wal yaadachiisuu waliin dubbanna malee ammas waan kana baay'ee isinirra beekeetii miti. Isin kun hundinuu nama waan deemu qabu beeku. Isin kun hundinuu namoota gurguddaa tokko isin hordofa. Atuu yoo qaqqabdee ilaaltee nama si hordofu ajab jettaa mi'aatuu ni beekta. Namoota gurguddaa tokko si hordofa. Isillee akkasuma kanaafuu waa hedduu takka waa hedduu eeggatanii waan jiru keessaanii qat goonee dhabama goon arrabooda akka wanni kun as miidiyaa gubbatti maal isin dubra gurguddaa shamarree gurguddoo jajjabduu tana kan isin qabnu isin gaddeebitanii wal loltanii ajandaa ijoollee uumtan ijoollee xixiqqoo takka tiiktook irraan isin walii gadi isin deemaa wal hedduu takka natti hin tolu dhiifama inshaallah ansii dawwalaa. Ayera kon qabuun. Bakka inshaallah jawaab dhufataa jee inshaallah sii dawwala. Ayee. Okay, kana jiraadha. Abba Kamal. Magu. Mari apa makan? Lala maki mali pun bahasa ni beta. Eje. Boleh tu nak. Bagi balas eh. Balas ni ya tu agak mati. Allah nak kami itu. Naga wallah alhamdulillah. Inshallah ga guyyaa kee aka aruusitti kujira beete nama hojii deemu. Sentee saayibota keetitti hotta hundi kanarraa nafi na yaabu xalaatii yoo taatanillee. Wallahi taake tiime dara maakiin irraddes. Maakii Hamza waajee kun lak saabiqiya. Hamza waajii waan dina muson. Egaa maakii Hamza kota keenya ergattee OTJ maqaa kee kana ta'ee jedhama ni jedhama tokko boona TJ warra si wayyaati TJ irratti jiri maalisa maaliin gurgurtee mana beektaa maaliin gurgurtee mana beektaa dulloon tiktak naamusa qabaadhaadha aboo dhiisi maqaa akkana hin baniiti maquma kan kee dira deebiidha lakki dhiisi sirraafu Lala Hamza kan bertemu ajar lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galatum tijji ulfaadu na galatum maaki atile amshir Selabra maaki mana uruk abdin betani Eje itti gaafatama warra nagiraan ummata tokko ka jiruun koodii gaafatte. Itti gaafatama Hakoke ka Agus hakoke ka hediyatin tuma Agus.
Guyyaan xeeyoom isaa nuti bar loluuf qopho'ineeti sibiibu jiraatii jeen waaminsa akka ajaa'iban nu yaamee jiraati. Galatooma malee guyyaan Noovembar 8 dhiyaatii miti already torban tarkaata fi. Yaada inshallah. Arra dubdee misagal. Bakka guyyaa 8 fi bakka. Rumah ke sadii malee baay'inatu meeqa dhumti Noovembar. Baay'een dhumti. Soddoma takka dhumti. Soddoma takka Noovembar. Bakka guyyuma xiqqaa fi wallahi. Amma guyyaa kudhan magaati. Guyyuma 8. Mas more than 3 days, more than 8 days lang makin. Sadii tara dumata malee guyyaa kudhan wayi kudhan lang wakan. Isi ajana yang malah remah. Wallah ajanda takkan kamu kaman titaye ma wala dhaggeeffatu jira. No am jaga kono kana sinyap ta kan kagaba kan sinjasan isa follow na ko si sana miti. Okay, tadi follow kita sih guys. Ya am jaga kana follow ko dada. Wa am buri ta kun ga dufu kir waya da romo. Inshallah. Wal tina da dada, wal migara da. Wal fillo tu ba ta da. Tas yo ta tola dan ta dirki go dene kam. Aku galatooma. Follow family. Ya Hamzah Qur'ana bukan. Galatooma wallahi. Kaya tu ko wajah ko bata. Maqaa keessan nama maqaan keenya nama ofachiisan jira. Ani bari akkuma dheengaddatti abbaa kamaaliif ta'e giseen horseen nama arki. Wallahi ni tu ko fan kisiya mo das jani das ja sete. Assalamualaikum. Makin berjam sudah tewar. Makin wan in account kan kasi devi ba Allah. Akkasuma jee wallahi akkasuma. Ara mashallah congratulations. You know muja gubbas ani you know we get margin. Yero to ko graduate gen school walin dem nabar. Ani sa. Ya kam. Si rasi kan ke. Esa na bait. Era bella. Demo. Of course yeah walin school ta ko dem ne yero mata ka graduate gone. Wuju sekolah kam sila? Ana fa de walin dem ne jara walston. I know. Era ta ka graduate gone. Qabamtee jirta. Qabamee jira. Maqaa isaa asirratti ni himu because private isaa. Kanumaan siyaasa okay? Akkas yaa kan warra. Ani simbe nagaati na beete Ara ani simbe gaga we you know class tokko waliin baranne PC dha gwaaddanyaa dha. Si jechaan ni bakka ati jirtu boring hin jiru. Okay. Comedy dami. Of course, yeah, bakka inni jiru takka comedy wannan takkan jiru like you know he always yero mara ride na kenna. Thank you. Nambe Quran ko dis. Aha, find out. Amana fikir tu dunia perkara. Wallahi simbe ni. Ana ati na majazat. Allah wallahi sebab bicara negara nama jazana masa pun. You know ati na majazat urti mashallah. Galat wallahi. Yeah, he is so funny Maki. Nama funny wa iti. Mchagari. Yeah. You know, ama you know chinga